Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ida'an sun oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanatti nu hojii turan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha. Keessan laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru lammitu lammiif dirmata. Silaa maal ture? Mootummatu uummata isaa karakkatee cinaa dhaabbata ture. Haa ta'u garuu kun hin taane Araaraa TV'n uummata Fantaalleetiif gargaarsa guddaa taasiseefii jira. Guutuu isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaaritti danqamanii turan hedduun isaanii har'as marsaan sadaffaan gara biyyaa deebi'anii jiru. Guutuu isas yookaan dabalata isas qabadhee jira. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Dabalata oduu kanallee isiniin geenna. Oduun inni itti aanu qondaalli waraana Ameerikaa tokko muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad gara jabeessa hamaadha jedhee jira. Dabalata oduu kanallee qabadhee jira. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee namatti tolu. Lammitu lammiif dirmata. Silaa maal ture? Mootummatu uummata bulchuuf dirmata. Uummata bulchuu to'ata. Araaraa TV'n uummata Fantaalleetiif gargaarsa guddaa taasiseefii jira. Uummata Fantaallee sababa balaa kirkira lafaatii fi rakkoo hongeetiin rakkoo guddaa keessa jiru. Rakkoo hongeetii fi kirkira lafaatiin qe'ee isaarraa buqqa'ee dararaa guddaa keessa jiruuf gargaarsa taasisanii jiru. Uummanni aanaa Fantaallee fi aanaa Boosatti kan uummata isaa malee mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaa dagate uummanni isaa waan qabuun dirmataafii jira. Haaluma kanaan Araaraa TV'n dirmannaa taasiseen daakuu kuntaala 800 fi zayitii hedduu gargaarsa taasisuun uummata isaa cinaa dhaabbatee jira. Kuni waan baay'ee guddaadha. Araaraa TV'n waan guddaa hojjete galata guddaa qaba. Galatatuuf siin mala maqaa uummata Oromootiin galatoomi siin jennee jirra. Isaan qofaa miti warroota kana dura cinaa dhaabbatuudhaan gargaarsa uummata kanaaf taasisaa turaniinis galatoomaa jechuun nurraa eegama. Irra deebinee galatoomaa jennee ni jirra. Akkasumas uummanni Oromoo, uummanni biyyaa fi dhaabbileen gargaarsaa garaagaraaftii fi akkasumas qaamoleen garaagaraa uummanni kun ammas gargaarsa hedduu barbaada waan ta'eef cinaa dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waan qabdaniin waan dandeettaniin uummata kana cinaa dhaabbachuudhaan lubbuu isaanii akka baraartan ammallee waamicha isiif taa'ee jira. Gara biraatiin immoo mootummaan naannoo Oromiyaatti fi mootummaan federaalaa akka waan rakkoo kana quba hin qabnetti cal'istanii uummata kana rakkoo keessatti ilaaluun maaliif kan jedhu komiin isin irratti ka'ee jira. Cal'isuun keessan maaliif jedhamtanii jirtu? Kana dura naannolee birootiif gargaarsi garaagaraa 100,000 lakkaa'amu kennamaa ture. Har'a gaafa rakkoo uummata keessanii cal'isuun maaliif? Uummata kanaaf waan dandeettaniin harka keessan diriirsuun bira dhaabbachuun isinirraa eegama. Waamichi isiniif taasifamee jira. Uummata kana gargaara cinaa dhaabbadhaa jedhamtanii jirtu. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar keessatti danqamanii turan hedduun har'as marsaan sadaffaan gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa ji'ootaaf Maayinaamaaritti ugguramuun haala rakkisaa keessa turan yeroof mooraa waraanaa Taayilaand keessa qubatan 53 bitootessa 17/2025 gara biyyaa deebi'uu ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Bitootessa 16/2025 lammiileen Itoophiyaa 23 bitootessa 17/2025 lammiileen Itoophiyaa 30 waliigala lammiileen Itoophiyaa 53 marsaan sadaffaan gara biyyaa deebi'anii jiru. Walumaa galatti lammiileen Itoophiyaa Maayinaamaar irraa gara biyyaa deebi'an 130 ta'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa gara biyyaatti deebifaman kunneen uggura Maayinaamaar keessaa bahuun mooraa waraana Taayilaand kan turan yoo ta'u gara biyya isaaniitti kan deebi'anis waliigaltee yookaan walta'iinsa daandii qilleensa Itoophiyaa fi dhaabbilee miti mootummaatiin akka ta'es eeramee jira.
Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatiin loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonii hunda keessatti haala jedhamuu danda'uun gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola deemaa jiru kanarrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argataa jiraachuu beeksisaa jira. Haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun kasaaraa guddaa mootummaa irratti akka geesse odeeffannoon bakkoota garaagaraa ba'aa jiran ibsanii jiru. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo gabbataa argatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Bitootessa 16,2025 waraanni bilisummaa Oromoo Gujii lixatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisee hedduu madoodhaan yoo adabu kana ari'ee bittinneessuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Akkasumas haleellaa raawwate kanaan konkolaataa waraana mootummaa irraa fudhachuun yookaan immoo booji'uun dhagahamee jira. Kaleessallee haaluma wal fakkaatuun konkolaataa waraanaa oraalii wal harkisu meeshaa waraanaatii fi kan reeshina fe'ee deemu guutumaan guututti dhuunfatuudhaan meeshaa irra jiru irraa dhuunfatee konkolaaticha immoo hojiin ala akka taasise isiniin geennee turre. Oduu injifannoo giddugala Oromiyaa yookaan zoonii giddugala irraa nu geetteen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti haleellaa waraana mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Bitootessa 16,2025 lixa shaggar aanaa meettaa roobii buufata waraanaa ganda baakaa jedhamutti argamu irratti haleellaa raawwateen milishoota mootummaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa irratti raawwateen milishoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaasise akka turee fi akkasumas kan madeessise hedduu akka ta'an odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Meeshaa waraanallee irraa hiikkatuun beekamee jira. Yoo xiqqaate AKM5 akka irraa hiikkate ifamee jira. Akkasumas bitootessa 15,2025 irraa eegalee lixa shaggar bakkoota garaagaraatti fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru keessattuu milishoota fi humna addaa Oromiyaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan miidhaa guddaa akka irratti dhaqqabsiises beekamee jira. Haleellaa irratti raawwataa jiru kanaan hedduu gara as hin deebinetti godaansee hedduu madoon akka adabee fi hedduun immoo kana baqatuudhaan akka bittinnaanis beekamee jira. Haaluma kanaan aanaa jalduutti haleellaa milishoota fi humna addaa poolisii Oromiyaa irratti raawwateen hedduu isaanii miidhaa irratti dhaqqabsiisee jira. Fufteedhaan haleellaa irratti raawwataa jiruun hedduun gara as hin deebinetti yoo godaanan hedduun immoo kan madaan akka ta'ee fi kan hafan akka bittinnaanii fi caasan isaanii guutumaan guututti akka laamsha'e odeeffannoon gara sirraa nu geette ibsitee jirti. Oduu injifannoo alkallattiin immoo waraanni mootummaa ofuma wal haleeluun itti fufee jira. Godina Wallagga Lixaa aanaa mana Sibuutti waraanni mootummaa wal keessa deebi'uudhaan haleellaa walirratti raawwateen miidhaa walirra geessee jira. Haleellaa walirratti raawwateen 2 addunyaa kanarraa yoo godaanan 3 akka madaa'an dhagahamee jira. Sababni wal haleellaa isaanii ta'e cunqursaa, hacuuccaa fi jibbiinsa sabummaa irratti xiyyeeffate irraa kan ka'e akka ta'e odeeffannoon nu geette ibsitee jirti. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Gaambeellatti waraanni mootummaa wal shakkuu fi akkasumas ilaalcha jibbiinsa sabummaa irratti xiyyeeffateen hidhatti wal guruun dhagahamee jira. Yoo xiqqaate loltoonni 20 ol kana ajajoonni waraanaa keessa jiran hidhamuun dhagahamee jira. Kanneen keessaa 5 irratti murtee rashanamuu akka irratti darbes dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu kaaba Itoophiyaa ilaallatu. Qondaallee Ameerikaa tokko muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad abbaa irree hamaadha jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee haalli nageenya kaaba Itoophiyaa yaaddoo guddaa ta'ee akkuma itti fufetti jira. Kun immoo qophii waraanaaf taasifamaa jiruun wal qabatee akka ta'e keessattuu qophii Eertiraan taasisaa jirtu yaada kana kan cimsu jedhamee jira. Ta'ullee gara biraatiin lolli ka'uu hin jiru jechuudhaan qaamonni yaada kennaa jiranis jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee qondaallee waraanaa Ameerikaa haala xiinxalaa siyaasa gaafa Afrikaatiin wal qabsiisee muummichi ministeera Itoophiyaa gara jabeessa hamaadha kan jedhe yoo ta'u itti dabaluunis waraanni Eertiraa fi Itoophiyaa ni ka'oo taate dhibdee guddaa gaafa Afrikaatti jedhee jira. Kanas kan jedhe sochii waraanatiif tibbana Eertiraa fi Itoophiyaan taasisaa jirtu cimee itti fufu hordofeeti.
Sochii waraanaaf Itoophiyaa fi Eertiraan taasisaa jiran kana ilaalchisee Ameerikaalleen akeekkachiistee jirti. Itoophiyaan immoo akeekkachiisaa Ameerikaa kanarra dhaabbatuun lolli kun yeroo biraatiif akka dheeratuu danda'u yookaan darbuu danda'u akka yaada qabdus dhagahamee jira. Lolli ammatti ka'uu hin danda'u jechuudhaan warroonni yaada kennanis kanarratti dhaabbatuun akka ta'es beekamee jira. Walumaa galatti qondaalli waraana Ameerikaa Daani'eel Haayilee yaada kenneen goolabama lola Tigraay booda lola haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ulaa galaanatti wal qabatee sochiin Itoophiyaan taasisaa jirtu yaaddessaadha jedhee jira. Daani'eel Haayilee yeroo kamuu lolli rasaasa qofaan osoo hin taane gowwoomsuunis ni jalqabama jedhee jira. Naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti lolli itti fufee jira. Naannolee lolli keessatti deemaa jirutti immoo Itoophiyaan haqni itti dhabamee jira. Kun ta'e osoo jiru Itoophiyaan asaaf kooti jettee sochiin tibbana isiin taasisaa jirtu yaaddessaadha. Haayile Sillaaseen Eertiraa humnaan ofitti makee ture. Qabsoo yeroo dheeraaf godhame booda immoo Eertiraan fottoqxee jirti. Amma immoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad Asab kan Itoophiyaati jechuun abjuu Haayile Sillaasee isa du'e san boollaa kaasuuf yaadaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Kun immoo lola hamaa kaasuu danda'a jedhee jira. Walumaa galatti muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad abbaa jijjiiramaati jedhee of ibsus abbaa irree hamaa ta'uu isaa kuni kan agarsiisudha jedhee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.